Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin dhaqqabu jecha. Egaa har'a viidiyoon qabadhe isin dhufe warroota DV Lottorin isin dhaqqabeef duraan dursee baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan gaafii namoota baay'ee kan ta'e maalidha? DV Lottorin nagahee jira garuu ammaan booda wanta raawwachuu qabu maalidha? Maal goona? Akkam gooneetiin carraa kanatti fayyadamuu dandeenya warroonni naan jettan jirtanii isiniif viidiyoo kana qabadhe isin dhufe warroonni carraan DV isin ga'e jechuudha. Wanti DV'n sun erga isin ga'e booda gochuu qabdan tokko tokkoon har'a isinitti agarsiisa isinitti hima jechuudha. Odeeffannoo kana isiniin gahuudhaaf dhufe jechuudha. Warroonni DV Lottorin isin dhaqqabeef wanti gochuu qabdanii fi maal gochuu akka qabdan maaliin itti qophaa'uu akka qabdanii fi wanti isin raawwachuu qabdan maal akka ta'e tokko tokkoon har'a isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo daawwattan odeeffannoo gahaa waa'ee DVT wal qabatee keessattuu DV Lottorin erga isin ga'e booda wantoota gochuu qabdanii fi wantoota raawwachuu qabdan tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. So warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaa dhuftan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo bilbilaa tuquudhaan olirra godhaadha. Viidiyoo kanas like share gochuudhaan obboleewwan keessaniin gahaadha. Egaa guutumaan guutuutti odeeffannoon kan koo kanarraa kan ilaallatu waa'ee DVT jechuudha. Warroonni DV'n 2023 isin gahee maal gochuu qabdan? Erga isin gahee booda carraa kana erga argattanii maal gochuu qabdan agarsiisa. Kanaan dura viidiyoo tokko isin hojjedhee ture akkamitti carraan DV akka isin gahee fi isin hin gahin akkamitti ilaaluu akka dandeessan viidiyoo tokko isin hojjedhee jira. Viidiyoo san immoo as description jala isiniif kaaya linkii isaa warroonni hangammaatti carraa bara 2023 akka faranjootaatti jechuudha hin ilaalini linkii description jala isiniif kaaya achirraa ilaaluu dandeessan. Egaa warroonni carraa kana carraa DV kana argattan wanti gochuu qabdan jalqaba irratti carraan kana akka isin hin gaheen case number isiniif kennu jechuudha. Case number jechuun tartiiba lakkoofsan jechuudha. Fakkeenyaaf nam tokkoffaa nam lammaffaa sadaffaa jecha ni deema jechuudha. Tartiiba case number wanni jedhamu tartiiba ittiin galmooftan jechuudha. Tartiiba ittiin galmooftan lakkoofsattu isiniif kennama jechuudha. Case number sun karaa email isin ittiin guuttaniin isin dhaqqaba jechuudha. Jalqaba case number keessan beekuu qabdu. Itti aansitanii carraan kun erga isin dhaqqabee booda immoo wanti gochuu qabdan maalidha? DS 216 kan jedhamu jira. So DS 260 kana guutuu qabdan jechuudha. Kuni foormiidha. Foormii guutamuudha. Foormii kana bilbila keessaniin guutuu ni dandeessu. Akkanumallee laptooppis yoo qabaattan kompiitaras yoo qabaattan guutuu ni dandeessu jechuudha. DS 260 kana keessatti gaafiiwwan 250tu argama. Gaafiiwwan 250 kana deebisuu qabdan jechuudha. DS kana guutumaan guututti raawwachuudhaaf jechuudha. Foormii kana raawwachuudhaaf gaafiiwwan as keessatti gaafatamtan baay'eedha. Waa'ee information keessanii, waa'ee barnoota keessanii wanti hunda ni gaafatamtu jechuudha. Keessattuu asirratti wanti dagachuu hin qabne yeroo DV keessan guuttan information guuttan osoo dogongoriin DS 260 kana irratti guutuu qabdan. Maqaa keessan, guyyaa dhaloota keessanii, bakka itti dhalattan, bakka itti jiraattan, bakka itti barattan wantoota adda addaatu gaafii baay'eetu jira jechuudha. So jalqaba yeroo guuttan yeroo DV keessan lottorii DV carraa yaaluudhaaf guuttan san isa guuttan information san osoo dogongoriin DS 260 kana irratti guutuu qabdanii jechuudha. Inni jalqabaa isa kanaadha. DS 260 kana keessatti wanti biraa maalidha? Paaspoortii isin gaafata. Bakka paaspoortii isin gaafatu jira. Paaspoortii baafachuun ni danda'ama. Paaspoortii guyyaa 6 keessatti isiniif baasu. So paaspoortii baafachuun baay'ee tokko salphaadha. Guyyaa 6 keessatti isiniif baasu. Paaspoortii bakka isiniif gaafatutu jira jechuudha. DS 260 kana fixuur gaafii 250 keessatti argama. Gaafiiwwan 250 kana keessaa tokko paaspoortiin keessa jira jechuudha. Paaspoortii baafachuu qabdanii jechuudha. So information paaspoortii guutuudhaaf duraan dursitanii wanti isin beekuu qabdan maalidha? Paaspoortii baafachuu qabdu jechuudha. Guyyaa 6 kana keessatti paaspoortii baafachuu qabdu inni jalqaba. Ergasii DS 260 kana gaafii sanniin gaafii achirra gaafatamtan guutumaan guututti deebisuu qabdu jechuudha. Akkamitti akka seentanii fi akkamitti akka guuttan wanta tokko tokko isinitti agarsiisuudhaaf nan yaala yeroo qabaadhe. Lammaffaa irratti wanti isin qopheessuu qabdan dokumentii barnootaati. Dokumentii barnootaa eessatti akka barattan, maal akka barattan wantoota adda addaa gaafii baay'eetu achi keessatti argama waan ta'eef so dokumentii barnootaas baay'ee murteessaadha. Achi keessatti wantoota gaafatamtanii gaafiiwwan 250 san keessa eessatti akka barattan barnoota 12ffaa xumuruu qabdanii so wantoota kanneen beekuun murteessaadha. Namoonni foormii DS 260 jedhamu kana foormii kana guutuu hin beekne manoota kompiitaraa adda addaa jiranii manoota kompiitaraa adda addaa dhaquu ni dandeessanii bakka adda addaatti namoonni tajaajila kana yookaan foormii kana isiniif guutuu danda'an ni jiru jechuudha. Magaalaa irratti keessattuu mana kompiitaraa adda addaa yoo dhaqxan akkanumallee mana suphaa moobaayilaa fi kompiitaraa kan naannoo keessanitti argamu yoo dhaqxan wanta kana salphumatti foormii kana isiniif guutuu ni danda'anii. Foormii baay'ee tokko salphaadha. Guyyaa dhalootaa keessantu keessatti argama. Maqaa keessan keessatti argama. Eessatti akka barattan, maal akka hojjettan, muuxannoon hojii isin qabdan maalidha kan jedhudha. Isa kanaadha jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Wanti guddaan jalqaba irratti DS 260 kana guutuu qabdan isin jechuu barbaada. Itti aansitanii immoo maalidha? Nama biyya Ameerikaatti qopheeffachuu qabdan. Kana jechuun
nama biyya Ameerikaa simatu jechuudha. Nama lammummaa biyya Ameerikaa qabu nam tokko qopheeffachuu qabdan. Sababni isaas akka seera biyya Ameerikaatti namni tokko DV lottery kanaan gara Ameerikaa kan deemu yoo ta'e nama san keessummeessee baasii hundayyuu jechuudha. Wanta isa barbaachisu hunda isaaf guutuuf qopheeffachuu qaba yookaan akka qopheeffatu barbaaddi biyyattiin jechuudha. Akka biyya keenyaa kanaa miti. So nama qopheeffachuu qabdanii biyya Ameerikaa keessaa jechuudha. Namni isin qopheeffattanis nama lammummaa biyya Ameerikaa qabuu fi yookaan green card lammummaa biyya Ameerikaa qabaachuu dhabus green card wanta jedhamu ni kennama jechuudha. Green card jechuun biyya Ameerikaa keessatti hojii kamiyyuu hojjechuu fi akka barbaaddetti jiraachuudhaaf waraqaa eenyummaa isiniif kennamu jechuudha. Kan akka mattaawoqiyaa kennu waraqaa eenyummaa keenya kan jennu kana jechuudha. So nama biyya keenyaas ta'u nama kamiyyuu haa ta'u garuu biyya Ameerikaa keessatti nama waraqaa eenyummaa green card jedhamu qabaachuu qaba. Lammaffaa nama qabeenya qabu yookaan nama of bulchuu danda'u qabeenya isa bulchuu qabuu fi isin keessummeessuudhaan wanta isin barbaachisu isiniif raawwachuu qabu qopheessuu qaba namni kun jechuudha. Sababni isaas namni kun seera guutuu qaba. Gara Ameerikaatti isin akka waamuuf seera guutuu qaba. Seera kana guutuudhaaf immoo green card qabaachuu qaba. Lammaffaa immoo qabeenya gahaa itti gaafatamummaa fudhatee isin keessummeessuun qabaachuu qaba. Haga gaafa isin hojii argattaniiti jechuudha. Egaa kan biraammoo kan isin gahuu barbaadu maalidha? Interviidhaaf isin waamu. Interviidhaan kan isin waaman haala tartiiba galmee keessaniitiin. Kana jechuun low case number ka jedhamu jira, middle case number ka jedhamu jira, high case number ka jedhamu jira. So carraa kana kan argattan yookaan interview kana dhiyaattanii gaafiif deebii interview akka gootaniif imbaasii wajjin jechuudha. Kana kan isin qopheessu guutumaan guututti imbaasiidha jechuudha. Imbaasii biyya keenya keessatti argamudha. So gaafii kanaaf yookaan interview kanaaf kan dhiyaattanii isaantu isin waama gara email keessaniiti yookaan posta keessaniiti isin dhaqqaba karaa ittiin guutan jechuudha. Isin dhaqqaba jechuudha. Ergasii interview ni waamamtu. Yeroo sanitti wanti qabatanii dheeyxan maalidha? Dokumentii barnootaa qabaachuu qabdan. Kan kutaa 12ffaa ittiin xumurtan dokumentii sirrii tahee fi kan ministeera barnootaa biyyattii irraa seera qabeessummaa qabu dokumentii kutaa 12ffaa ittiin fixan qabaatanii dheequu qabdanii. Lammaffaa immoo kan kutaa 8ffaas kan 10ffaas ittiin fixan 11ffaas ittiin fixan qabaatanii yoo dheeyxan rakkoon qabu. Kanas isin gaafatanii so interview san irratti wantoota akkana kana waan isin gaafataniif kanas jalaan itti qophaa'uudha. Lammaffaa immoo eessatti akka baratan sirrii jechuudha. Isa information keessan irratti guutan DS 260 irratti guutan interview irratti illee yeroo kennitan gaafiiwwan isin gaafataman isa irratti ammas irra deebiidhaan ni kennitan jechuudha. Wanta gaafatamtan gaafii san deebii ni kennitanii garuu keessattuu guyyaa dhalootaa maqaa keessan sadarkaa barnoota keessanii wantoota akkana kana dogongoruu qabdan jechuudha. Karaa biraatiin gaafii tokko kan arge maalidha? Interview irratti dhiyaachuudhaaf dirqama kutaa 12ffaa yookaan dokumentii kutaa 12ffaa qabaannee dhiyaachuu qabna warroonni naan jettan jirtan eeyyee kan kutaa 12ffaatti qabaattanii kan qabdanii garuu haa ta'u muuxannoo hojii kan biraa yoo qabaattan kanaan dura jechuudha. Isas qabatanii dhequu ni dandeessan. Fakkeenyaaf muuxannoo waggaa 2 waggaa 3 kan dhaabbata mootummaas ta'uu danda'a kan miti mootummaa ta'uu danda'a achi keessatti hojjettanii muuxannoo qabdan san kan ragga'ee qabatanii dhequu ni dandeessanii garuu carraan isin qabdan baay'ee dhiphaadha. Garuu isa kanatti illee fayyadamuu dandeessanii irra caalatti garuu advanteejii keessan kan isiniif saffisu deemsa keessaniifis kan isin saffisu carraa kanatti illee fayyadamuudhaaf saffisa kan isiniif maalidha? Waraqaa kutaa 12ffaa ittiin xumurtan kan ministeera barnootaa irraa raggaasifame qabatanii dhequu qabdanii kan isin jedhu qaba. Egaa walumaa galatti dhumarratti wanti isin gochuu qabdan DV'n kun akka isin dhaqqabeef DS 260 guutuu qabdan isin jedhee jira. Gaafiiwwan 250 keessatti argama isaan guutuu qabdanii kana guutuu ofii keessan hin beekne nama isiniif guutuu nama mana kompiitara bakka adda addaa ni jira namoonni waa'ee kanaa guutan so isaan bira dheeyxanii foormii kana akka isiniif guutan gochuu ni dandeessu. Kan itti aanu foormii kana yeroo itti guutan paaspoortii isin gaafata paaspoortii kana hatantamaan baasuu qabdanii. Sadaffaa wanti isinirraa eegamu maalidha? Biyya Ameerikaa irraa nama qopheeffachuu qabdanii nama isin achirratti isin fuudhu nama lammummaa biyya Ameerikaa qabu. Afuraffaa irratti kan isin barbaachisu dokumentii keessan kan kutaa 12ffaa ittiin fixan qopheeffachuu qabdanii kan kutaa 12ffaa qofa osoo hin taane kutaa 12ffaa fixuu keessaniif ragaadhaaf jechuudha. Kan kutaa 9ffaa 10ffaa 11ffaa isin gaafachuu danda'anii kanaaf isallee qopheeffadhaadha. Kan itti aanu maalidha? DS 260 kana erga guuttanii booda kan isin waamu imbaasiidha. So foormii kana yoo guutan foormii kana yeroo guutanitti fuula 3 qaba. Fuula 3 san yeroo guutan foormii san hunda isaayyuu koppii gootanii qabachuu qabdan. Koppii gootanii qabachuu qabdan. Akka dokumentiitti qabachuu qabdanii jechuudha. Mana koppii deemtanii koppii gochuun baay'ee tokko salphaadha. Koppii godhatanii isa san qabachuu qabdan jechuudha. Yeroo interviewdhaaf waamamtan wanti guddaan isin barbaachisu isa waan ta'eef isa sirriitti qabachuun murteessaadha isin jechuu barbaada. Egaa walumaa galatti wanti isin barbaachisu wantoota kanneedha. Gaafii yoo qabaattan gaafachuu dandeessanii mee DS 260 akkamitti guunnaa warroota jettaniif immoo salphamatti isinitti agarsiisu. Irra caalaatti namni beeku akka isiniif guutu gochuu qabdanii asirratti bilbila keessanii kompiitara keessanii browser tokko irra ni seentunu Google Chrome irra seenee jira. Ergasii immoo bakka search bar kanarratti DS 260 foormii jettanii yoo barreessitan akkuma screen irratti isiniif barreessa isa kanarratti kilik gootan.
ergasii DS 260 immigrant visa electronics application ka jedhu jira. Akkuma asirratti argartan isa jalqabaa kanarratti isa kanarratti kilik gootan jechuudha. Ergasii fuula kanatu isin banama. Fuula kana erga isin baname fuulli isaanii kana fakkaata kan higa seera qabeessa ta'e travel state GOV ka jedhu kanadha. Egaa kanadha jechuudha fuulli isaa. Inni jalqabaa kanaan dura isinitti agarsiisee jira akkamitti DV lottery isin gahuu fi isin gahuu dhabuu akka itti ilaaltanidha. Asirratti where can I find the DS 260 ka jedhu kanarratti isa kanarratti kilik gootanii al tokko. Ergasii immoo consular electronics application center ka jedhu kanarratti kilik gootan. Akkuma asirratti argartan fuula kanatu isin dhufa jechuudha. Fuula kanatu isin dhufa. So asirratti dhuftanii case number lakkoofsa tartiiba lakkoofsa galmee keessanii asirratti case number keessanii guuttanii ergasii continue tanii gaafiiwwan ammaan booda jiran hundayyuu guutaanii deemtanii jechuudha. Fuulota kanneen kanaan booda dhufu guutumaan guututti jechuudha. Fuula sadiitu jira. Fuula sadeen saniin erga guuttanii booda hunda isaatiiyyuu koppii gootanii ni qabatan jechuudha. Gara waraqaatti jijjiirtanii koppii gootanii hundayyuu ni qabatanii jechuudha. Akka waraqaa eenyummaatti yookaan dookumantiitti isin tajaajila waan ta'eef so bifa kanaan ilaaluu dandeessanii guutuu isinitti agarsiisuudhaaf yeroo hin ga'u jechuudha. Baay'ee tokko dheeraadha. So nama naannoo keessanitti argamu isin gochisiifachuu ni dandeessanii DS 260 kana namoonni akka ittiin guutan hin beekne nama tokko as description jala isiniif kaa achirratti dubbisuu ni dandeessu. Namni wanta kan hojjetu waan jiruuf so description jala linkii telegram isaa isiniif kaa achi nama sanbira dhayxanii guutumaa guututti odeeffannoo dabalataas argachuu ni dandeessanii guyyaa guyyaadhaan akkanumallee foormii kanallee isaan ni guutu waan ta'eef achirratti itti fayyadamuu ni dandeessu. Egaa walumaa galatti akkuma isiniif ibsuudhaaf yaaletti namoonni DV lottery isin dhaqqabe walumaa galatti wanti gochuu qabdan kana qofaadha. Jalqaba wanni isin gootan DV lottery keessan isin gahuu fi isin gahuu dhabu beekuudha. Jalqaba isinitti agarsiiseera akkamitti ilaaluu akka dandeessan linkii isaallee as description jala isiniif kaa'a. Erga DV lottery isin gahee DV isin gahee booda immoo wanti isin gootan maalidha? DS 260 ni guutu jechuudha. Foormii san guutumaan guututti ni guutu. Erga guutanii foormii san immoo koppii gootanii waraqataan ni qabattanii isa waraqataan qabattan sanidha. Imbaasii yeroo dhayxan qabattanii kan dhaqxaniidha jechuudha. Erga foormii san guuttanii booda foormii san osuma guutaa jirtan paaspoortii hantamaan baasuu qabdan. Sababni isaas foormii DS 260 irratti gaafiin paaspoortii ni gaafatamtan waan ta'eef paaspoortii qabaachuu waan qabdaniif paaspoortii baasuudhaaf guyyaa 6 qofa isin fudhata. So guyyaa 6 keessatti baasuu ni dandeessanii achirratti paaspoortii san achirratti wanta gaafatamtan paaspoortii ni guuttan jechuudha. Wanta biraa isin barbaachisu hin jiru isinirraa kan eegamu hanga kanaadha jechuudha. Ergasii immoo foormii isin DS 260 irratti guuttan ilaaluudhaan imbaasiin Ameerikaa jechuudha kan Ameerikaa jiru gara biyya keenyaatti imbaasii biyya keenya keessatti argamutti foormii kana sirrii ta'uu fi ni mirkaneessa. Ergasii gara Itoophiyaatti isiniif erga jechuudha. Erga isiniif ergee booda egaa walumaa galatti interviewdhaaf ni waamamtanii interviewdhaaf yeroo waamamtanitti wantoota qopheessuu qabdan muraasa isinitti himee jira. Dookumentii kutaa 12ffaa ittiin fixxan yookaan immoo dhaabbata adda addaa keessa hojii kanaan dura hojjettan waraqaa muuxannoodha dhaabbata keessatti hojjettanii gaafii dabalataas onlaayinii irratti isin gaafatu. So carraa argachuudhaaf wantoota kanneen qopheeffachuudha. Inni biraa immoo qaama seeraa irraa nama seera qabeessa ta'uu keessan waraqaa yakka adda addaa irraa bilisa ta'uu kana qopheeffachuu qabdanii. Akkanumallee qorannoo koronaatiif qorannoowwan adda addaatiif qopheessuu qabdanii dhaabbata yookaan mana hospitaala isaan filatan jiranii hospitaala san deemtanii qorannoo kanas ni gaggeessitu. DS 260 erga foormii san guuttanii booda namni hojii guddaan kan ilaallatu imbaasiidha waan ta'eef imbaasiin ofii isaaniitii isin waamanii gara iimeelii keessaniitiin yookaan poostaa keessaniitiin isin dhaqqabaa jechuudha. Ergaan so interviewdhaaf yeroo waamamtanitti dheexanii interview geessan gootanii achiin booda immoo wanti isiniif hafu gara biyya Ameerikaa deemuu qofaadha. So haala kanaan carraa kanatti fayyadamuu ni dandeessanii odeeffannoo kana hamma tokko isin qarqara jedhee isiniif qabadhee dhufe akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa akkanumallee like gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa video biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.